Abdataan har'as obboleessa Muktaarii baay'ee dhimma jira jechuudha. Baay'ee obboleessa Muktaarii miidhee jira. Akkuma argitan kun kaamilaan addaan qabuu dadhabdee mataa qabattee dhaabbattee ilaalaa jirti jechuudha. Egaa sababbii isaan irratti wal lolaniif kan isiniif himu ta'a hanga dhumaatti yoo naannoo turtani. Egaa har'a viidiyoowwan lama gurguddoo qabadhee isinii dhufee jira jechuudha. Oduun keenya tokkoffaa Yemen yoo ta'u, oduun keenya lammaffaan Itoophiyaa keessaa kan isin biraan gahudha. Hanga xumuraatitti na waliin tura. Egaa Helen hundumti keenya iyyuu kan beeknudha. Shamarri cimtuudha yuutuuba kanarratti hojjechuudhaaf garuu wanta addaa wanti ishee raawwattetu jira. Inni kunis maalidha kan jedhu hanga xumuraatitti yoo na waliin turtan kan dhaggeeffattan ta'a. Kanaafi turtiin keessan viidiyoo itti aanu waliin haa ta'u. Ashama harka fuunee hordoftoota Masiyaarsiituuf jirra jirtu. Bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalamaa. Warroonni maatii koo taataniin hordofaa jirtan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Egaa har'as viidiyoo birootiin yoo walitti deebinu. Viidiyoon guyyaa har'aa viidiyoo hedduu nama gaddisiisuu fi waan baay'ee garaa nama nyaachisuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan jirru waltumaa yookiin immoo wal rukutaatidha kan jiran jechuudha. Egaa sababbiin isaan irratti wal rukutaniif sababni isaanii maalidha kan jedhu kan isin dhageessisu ta'a jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa as keessatti jechuudha. Kanaaf obboleessi Muktaarii baay'ee rukutame jechuudha. Zuurii lammaffaa yookiin yeroo lammaffaa isaatiif abdataan obboleessa Muktaarii kan inni rukutaatee jiru jechuudha. Kanaaf sababbiin jara kanneen lamaanii maalidha? Maaltu isaan walitti fide? Rakkinni isaan gidduu jiru maalidha kan jedhu kan isin biraan gahuudha jechuudha. Egaa yeroo abdataan gara hojii deemee jirutti obboleessi Muktaarii kun gara mana abdataa deemee jechuudha. Yeroo abdataan hojiirraa gara manaa dhufutti jechuudha. Kaamilaa fi obboleessi Muktaarii kutaa tokko keessatti jara kanneen lamaan argee jechuudha. Kana jechuun Kaamilaan jechuun haadha manaa abdataatii jechuudha. Kanaaf dhiirri tokko gaafa shamarri takka dhiira biroo waliin keessattuu kutaa ciisichaa keessatti gaafa argu baay'ee tokko aara itti dhagahama jechuudha. Kanaaf abdataanis waan baay'ee itti dhagahamee fi aarii keessa waan galeef jechuudha. Gochi inni godhe jara kanaa wal lolee yookiin immoo mucaa kana tumuu itti fufe jechuudha. Maaliif gochichi sirrii miti, sirriidha, nama aarsa. Akkasumas immoo Kaamilaan maal barbaachisa fi nama kana kutaa tokko keessatti waliin galanii kutaa cufatanii akka ta'ani anaaf naa galuudhaaf jechuudha. Osoo abdataan kana caalayyuu jara kana ni rukuta ta'e dhugaa maaliif abdataan haqa qaba jechuudha. Maaliif jennaan jaartii isaati waan ta'eef jechuudha. Kanaafidha jaartii isaa mootii haala kanaan yogguu inni argu baay'ee tokko namatti dhagahama jechuudha. Nama kamiyyuu nama gaddisiisa jechuudha. Ani garuu baay'ee tokko hin gadde jechuudha. Kanaaf Kaamilaan hojiin isheen hojjette sirrii miti, dhugaa dubbachuudhaaf sirrii miti. Maaliif jechuun dhiira tokko kutaa ciisichaa keessa waliin galanii taa'uu jechuun bakka abbaa manaa ishee hin jirretti taa'uu jechuun maal akka argisiisu ani hin beeku jechuudha. Kanaaf haala kanaan abdataanis miira keessa galuudhaani jara kanan lolee lacheen isaaniiyyuu kafiliidha gadi baasullee garuu isaanis hin baanu jechuudhaan deebi'anii isa wal loluudhaaf yaalanii jiran jechuudha. Hin baanu eessa deemna jechuudhaani jarri lachuuyyuu abdataa waliin wal lolii yookiin immoo wal mormii eegalan jechuudha. Haa ta'u malee garuu dhumarratti jechuudha. Abdataan jarreen kan lamaaniyyuu mana isaatii gadi baasitee jira jechuudha. Isin hin barbaadu akka amma booda Kaamilaanis jakeeyyuu si arguu hin barbaadu jechuudhaan aaree gadde si hin barbaadu jechuudhaan jara kana lamaaniyyuu gadi ofirraa baasee jira jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa kuni jechuudha. Abdataan baay'ee tokko aare anillee baay'ee tokko isaaf aare jechuudha. Bakka isaafan aare jechuudha abdataadhaaf maaliif ta'uu hin qabu waan ta'eefiyyuu akkamitti haati manaa isa dhiira tokko waliin akkana gochuu dandeessi maal jechuudha. Kanaaf sababbiin isaan irratti wal lolaniif zuurii lammaffaa irratti obboleessa Muktaartu gara mana abdataa deeme osoo inni Kaamilaa waliin haasa'u abdataan alaa dingata itti dhufee jechuudha. Haasa'a garuu waan biraatii miti. Osoo isaan haasa'anuu abdataan dingatatti dhufe jechuudha. Kanaaf abdataanis immoo
isheen dhiira tokko waliin argamtu ni shakka ni aara maaliif jechuun isaa hin oolu gaafii itti uuma waan ta'eef sababii sanirraa innis kan ka'e lola cimaa keessa seenanii haala kanaan nama kana tumee jechuudha. Akkuma argitan Kaamilaan kunoo addaan isaan qabuu dadhabdee mataa qabattee dhaabbattee jirti. Isheenis gocha goote irratti baay'ee tokko gadditeetii jirti jechuudha. Kanaafi Kaamilaan dhiifama akka abdataa gaafattu sirraa barbaadan akka nama tokkotti jechuudha. Maaliif jennaan badiin kan keeti waan ta'eef jechuudha. Osoo jarri kunillee wal miidhaniiyyuu itti gaafatamtuun sila si'i waan taateef jechuudha. Bakka abbaan manaa kee hin jirretti dargaggeessa tokko mana keessatti ol waamte keessattuu kutaa ciisichaa keessa taa'uu jechuun kun waan biraa argisiisa jechuudha. Kanaaf kun ta'uu hin qabu. Bakka inni hin jirretti gocha akkanaa gochuun ana kan baay'ee garana nyaate yoo jiraate abdataadha jechuudha. Kanaaf bakka inni hin jirretti isaan gaafa kifilii keessa taa'an baay'ee namatti dhagahama, baay'ee nama gaddisiisa. Suma dhugaa dubbachuudhaaf Kaamilaan maal gochaa nama kana mana keessatti waamte? Maal jechuudha? Maal argisiisa? Ana garuu waan akkanaa garuu hin dandeenye asirratti jechuudha. Baay'ee tokko gaaffii natti uume jechuudha. Maaliif teechuma yoo barbaadan saalonii taa'uu ni danda'an, bakkeen teechuma barandaarra taa'uu ni danda'an. Kifilii keessa maal gochuu? Kifilii keessa galte abbaan manaa ishee bakka hojii jirutti, bakka abbaan manaa ishee mana hin jirretti jechuudha. Kanaafiyyuu abdataa Waaqayyoon obsasiif haa kennu sinsadha. Gochi isarratti godhame sirrii miti. Baay'ee garaa nama nyaata, baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Ani bakka keessii gaddee jira. Maaliif gochi isaan sirratti raawwatanii gocha gaarii miti waan ta'eef jechuudha. Tumuu mitiiti. Kana caalayyuu osoo waan biraati isaan irratti raawwatte dhugaan isin deeggara jechuudha. Ati nama obsa qabuu fi nama cimaa akka taate kanan sirrii hubadhe waan ta'eef jechuudha. Kanaaf shamarran keenya gaafa abbaan manaa keessa mana hin jirre dargaggeessa tokko kutaa keessatti waamtaniitiyyi hin teechisina. Maaliif dhiirri sun hoggaa alaa dhufu hin aara waan ta'eefiyyuu jechuudha. Kanaaf abdataanillee kan aarii obboleessa Muktaarii tumuu ittiin danda'eef sababii kanaafi jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Kaamilaanillee hojii gaarii hin hojjenna waan ta'eef badii ishee kanarraa mootii yeroo biraa akka sirrooftu abdii qabna waan ta'eef jechuudha. Egaa gara viidiyoo itti aanutti yommuu isin dabarsu jechuudha. Viidiyoo ajaa'ibaati heeluun jechuudha. Egaa heeluu hundumni keenya akkuma ishee beeknu jechuudha. Shamarree cimtuudha yeroo baay'ee. YouTube kana irratti hojii garaagaraa waan adda addaa uumuudhaan kan hojjettu keessa ishee tokko yoo taatu guyyaa kaleessaa garuu keessummaa manatti waamtee jechuudha. Egaa keessummaa manatti waamtee booda nyaata dhiyeessitee jira kana jechuudha. Nyaata kana yommuu dhiyeessituu fi waxii yookiin ittoo meeshaan isheen keessa goote pooppoo ture jechuudha. Kanaaf jarri kun dura nyaachaa turanii hin beekne waxiin kun eessaa akka isaaniif kenname yeroo kun hin beekne jechuudha. Nyaachatuma turanii yookaaf waxiin dhumatteetii nyaata kana fidachuuf waxii itti dabaluudhaaf deemtu waxii kana pooppoo keessaa itti qixxeefi jechuudha. Pooppoo jechuun egaa kan fincaaniif itti fayyadamanii jechuudha. Biyya keessatti ijoolleen keessatti ijoolleedhaaf kan bitamudha jechuudha. Kanaaf kun maalidha jedheeti gaafa inni ishee gaafatu kan keeti jechuudha. Isaaf deebistee jirti jechuudha. Waan ajaa'ibaa. Kanaaf pooppoon kun kan keetii jetteetni isaaf deebii laatte jechuudha. Kanaaf innis immoo maal godhe yoo jettani jarri ijoolleen hin nyaannu jettanii jedhanii keessummoonni nyaata nyaachuu didanii jiran jechuudha. Hin nyaannu nyaatuma kanaa jedhanii kan nyaataniyyuu ol deebisanii jiran jechuudha. Garaa isaaniiti dhugaa baay'ee nama cufa jechuu danda'a. Keessa hin nyaannu jedhanii isaan didan jechuudha. Sana booda inni maal godhe yoo jettani nyaata kana akkuma ati fiddetti nyaachuu qabda jechuudha. Pooppoo kana keessa nyaata jiru tararragee heeluu gorsee jira jechuudha. Akkuma suura irratti jira kana argaa jirtani. Kanaaf akkuma fiddetti atumatti nyaadhuu fedhii jedhan jechuudha. Anjuutaa macoo anjuutaa roocuu jedhamti warroonni sodaa keenya yeroo tarratanannaa akkasii. Kanaaf akkasitti nyaachiseetii jira jechuudha. Kan fides isheedha, kan nyaatee fixuu qabus isheedha waan ta'eef ishuma nyaachisan jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf ani heelanii shamarreen ishee dinqisiifadhu keessa ishee tokkodha jechuudha. YouTube kana irratti yeroo baay'ee namoonni ishee ni arrabsaa jechoota garaagaraa isheedhaan jira waan garaagaraa jechuudha. Garuu amileen ishee hin cabu.
yeroo kamiyyuu jechuudha nama of ta'ee jiraatuu fi nama of ta'ee of danda'e hojjetu akkasumallee yaada garaagaraa maddisiistee nama irratti hojjechuu dandeessu keessa ishee tokkodha. Gochi isheen hojjettu yookiin immoo hojiin isheen hojjettu hedduu takka nama dinqisiisa. Hedduu takkan ishee dinqisiifadha jechuudha. Jechoonni namoota ishee hin uffisanii akka koomentiidhaan silaa arrafamduude akka namoonni yaada garaagaraa isheedhaan jedhaniiti silaa isheetu miidiyaa kana irra bada jechuudha. Garuu namni kaayyoo ofiitiif gaafa dhaabbate jechoota namaatiif bootaa hin laatu jechuudha. Maaliif namni waa'ee namaa waa hedduu namaa irraa haasa'uu danda'a. Gaarii soo hojjette akkasumatti haasa'u, badaa soo hojjette akkasumatti haasa'u jechuudha. Kan namni gaafa badaa hojjetes nama deeggaru yookiin immoo nama hin deeggarres akkuma jiru. Kanaafidha nuti jireenya keenya keessatti of taanee jiraachuun barbaachisaadha namaaf. Ana samsana ka fedhe na rabsu danda waan fedhe na Hamza dhageettee jirtaatille. Ashittii yoo ati fuute Hamza dhageeffadhu. Yoo ati ashittii fuute surree mataan baafadhaan. Surree tana gartee surree tana namni gadi baafataa mi'aan asiin ol baasabbu. Haati faatee dubartii teenya takka bakka hin buutu. Warri haadha faatee jala deemna haadha faatee dhageenna jettan karaa badaa jirtan jala dachaa. Dhugaa isinitti himaa yoo akkasiititti xiqimii dhala taanee tabalaashaanee kana booda hiree hin barbaannu. Akka haati faatee mallaqaan fayyadamtu mallaqaan fayyadamna jettanii murteessitan nama yaada wal jijjiiruu rakkinnan qabu. Achi kaatee